Waan nama gammachiisum namichi nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam arrabsuun amantii islaamaa xiqqeessee ture. Guyyaa irraan tana otoo biyyaa baqatuuf gara boolee deemaa jirum poolisiidhaan qabamuun dhagahame. Egaa erga inni nabiyyi keenya arrabsuudhaan amantii islaamaa xiqqeessee iddoo garagaratti walitti bu'insi amantaa kan hammaachaa dhufe innilleen to'annaa seeraa jala na oolchuun waan hin oolle jedhee biyyaa baqachuudha akkuma gara dirree xayyaaraa dhufetti poolisiin hap godhuun to'annaa seeraa jala oolchuun dhagahame. Egaa namni kun akka sirnaan adabbii gahaa isaan malu adabamu asumaan nuti ummanni muslimaa ni gaafanna. Kabajaa fi jaalalaan waliin jiraachuun yoo kan jiraatu ta'e namni amantaa namatti bu'u kamu muslimaas haa ta'u kiristaanni seera isaan malu akka argatuuf ummanni muslimaa ni hayyamna. أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله فداك أبي